Egaa haaluma salphaa ta'een ittoo bareedaa ittoo moosee yookaan dinnichaa fi hundee diimaa yookaan qeesirii kan hojjennu ta'a. Maashaallah tabaarakallaa bifa dhama qabuun jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana immoo like share gochuu hin dagatina. Ittiin bohaaraa isin jaa asitti wanni anna barbaachisu hundee diimaa, moosee, qullubbii adii fi shunkurtii diimaadha. asitti immoo bakka egaa haaluma salphaa ta'een kan hojjennu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam nagaa oltanii jirtanii fayyaa keessanii alamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu hin jecha na bira bareeda alhamdulillah isin bira bareeda akka ta'e hawwii kiyya yeroo kamuutitti aansuun gara dalagaa keenyatti deemna. Asitti kasala qabsiisutti ture kasala dhiqqoo itti roobee jira haa ta'uti jalaa muka kaayee gubbarraan kasala naqe ammaan tana feestaaliitti coobsinee kasala keenya qabsiisna jechuudha. Haga inni nu qabatu immoo dinnichaa kanneen shunkurtii cirree qopheeffanne kun akkuma argitan kan akka qullubbiillee shunkurtii diimallee haala ofii barbaadeen qopheeffadhee daqiiqaan akka hin dheeranneef dinnichallee akkuma argaa jirtan kana yookaan moosee keenya quuncisee irraa dhiqee bishaan qulqulleessee kunoo irraa quuncisee waan irraa quuncisanii geessisan kana gisee akkasitti hojjedhu hoolota maazarii yaadadha jechuudha. namni horii qabu wanta akkanaa kanneen horiif kenna. Haa ta'uutii ibiddi keenya qabatee haala kanaan nu deebi'ee jira. Distii keenya irra kaa'an agartanii maashaallah ibiddi sirri qabate. Ani maandajaa yoo ibidditti ol guuteetti dalage malee waan waa bilcheessu natti fakkaatu maandajaan diqqaani. Eegeesii zayitii keenya itti godhanna distii keenya irra kaa'annee asitti shunkurtiin qophaa'ee qullubbiin qophaa'ee dinnichaan qunca'ee qophaa'ee jalqaba dubbii zayitiitti naqaa zayitii naqaa diqqoo booda shunkurtii keenya itti naqaa dhasalamaa kana dubbii zayitii jechaa arganii yoo haala kana yoo jedhina turan maaliif akka ta'e beektanii hin tulu shunkurtii yoo masaan keessa gadi bilchaate jechuudha zayitii danfettee yoo naqan garmalee yoo danfistan sin jalaa gubaa itti gannattan garuu garmalee hin danfine argaartanii miree hordoftota kee eegasii dhiqqishuma itti gisee takka itti qaqqara deemuma san bilchaate jechuudha shunkurtii eegasiin booda qullubbii adii keenya itti godhanna qulqullina sagaleetiif dhiifama isiniin jechaa dhiqqoo xiraawitti na dha'ee isin immoo viidiyoo harkaan laayikii tuquuf hin dagatinaa isin jira obboleeyyan keeyya akkasumas egaa asuma wallee si yaadachiisaa gaduma viidiyoo kanatti viidiyoon kun yoo guddate daqiiqaa 8 obsaan laala laayikii naa godhaa hundi keessanuu yuutuuba kiyya dafaa sabskiraaybii kuma 20 ol galchaa isin jira. Egaa shunkurtiin bilchaatee booda amma qullubbii adii itti godheeti jira. Egaa ittoo gisee hojjetanu namni barate hangara kiyya qullubbii adii hin qabaatiin bakka dasnan jedhu jechuudha. Akka waan guddaan wayii keessaa hir'ateetti natti dhagahama. Qullubbii adiin kan fayyummaa kennaafillee waa hedduuf dawaadha. Kanaafuu ittoo keessa sodabamuu baatee bareedaadha. Foolillee fi dhamaafillee jechuudha. Egaa qullubbii adiif shunkurtiin akkana bilchaateen booda qeesirii keenya faqaqfaqannee jira. Egaa qeesirii gisee faqaqfaqu dinnichaa gisee quuncisuu fi gisee mummuru isinitti agarsiisne maaliif ree homaa faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha. Daqiiqaan akkasinitti hin dheeranne akkasiniin ifannee viidiyoo anaaf sila daqiiqaa 30 illee gadhiise bareeda garuu namni hin ifata waan ta'eef daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 yoo guddate daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 jechuudha viidiyoo itti birrattanii waraabu. Kanaaf daqiiqaa 8 qofa kanaaf turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'uu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Egaa manillee keessanii yuutuubiin kunis keessan taanaan asirraan isinitti mul'ataa jira. Kanaaf laayikii gochuudhaan guddifadhaan isin jaa hordoftoota kiyya. Anallee na jajjabeessitu jechuudha yeroo kana. Eegasii amma qeesiriitti goone sirritti osoo bishaan itti naqin dura aqulaallaan jechuudha. Qeesirii kanaaf dinnicha qeesirii fi shunkurtii sirritti egaa aqulaallaan booda dinnichaa keenya irraa dandhee bishaan lammatallee irraa qulqulleessinee bishaan qulqulluu irraa nanneen booda sallee keessaa gadi nannaa saniin booda itti nannaa haaluma salphaa ta'een ittoo keenya haala bareedaa ta'een hojjennee irra jechuun ni danda'ama. Hedduu mi'aayaa qeesirii dinnichaa walitti hojjetan dhiqqoodhaan yoo itti gootan garii nama akkasii gogsee hojjetan garuu nama yoo qabaate natti tola yoo ittiin waan jiifataniin qabaate jechuudha. Yoo silaa'uu xabbastan qeesirii yoo xabbasan silaa xabbasanii garuu dinnichaa wajjin hojjetamu dhiqqoo yoo dhama qabaate namatti tolaa jechuudha hordoftoota kiyya. Eegasii mootuu waliin gahannaa dinnichaa keenya dura dhinnee qopheeffannee jirra. Kanaafuu eega sirritti shunkurtii fi qeesirii waliin xabbasneen booda dinnichaa itti galchinee haala kanaan waliin dhoofna amma bishaan daftanii itti qicuun qabdan jechuudha. Sirritti yoo inni waliin xibbis jedhe eegasii bishaan numara dhiqqoo itti qicanii hedduu mi'aayaa akkasitti. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo ammallee irra deebiidhaan isin jaalladha laayik sheer gochuu hin dagatinaa hordoftoota kiyya hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja koomentii isin naa barreessitan
yaada babbareedaa ka abdii namatti horusan akkasumas haamilee natti hortan warri waan irraa bitattan warri waan narraan ajajattan jechuudha. Narraan ajajattanii ani isinii dalagsiisuu warri narraa wallee waa bitattan warri shiita babbareedaa na biratti argitan hunda anuma jajjabeessuuf bittan maatii keessan sarpiraayiz godhaa jirtan ulfaadha galatooma horaa bulaa isiniin jaa ammallee akkuma jirutti jira wanni martuu na bira ni jira namoonni barbaadan maatii keessan gammachiifatu dandeettanii namoonni uffata ijoollee fidnaan jettan viidiyoo waraabaa gabbaanii waraabuun namatti hin tolu namni atama viidiyoo gabbayee waraabee isinitti agarsiisuu jedhee warraan bitin das ittiin jedhu nama san viidiyoo akkati goosu ittiin dhiisan jechuudha. Ani immoo tuji nama dhafuudha dhaabbatu dhiquu namatti ulfaata osoo amma qanii bitu yoo ta'e isinii waraabaa kanaaf uffata fidoo irra jettan ni jira waan barbaadan keessa natti hima nama daftara waraabii fidnaan jira daftara maalisaa waraabame amma hordoftoota kiyya kanaafu waan barbaadan natti himaa isin jechuu barbaade sirriitti aqulallaane anama viidiyoo fi bane malee kaameraa duubaan eega sirriitti aqulallaa'ee dinnichaan gara bilchaatu deemeen booda ashabootti godhee jira asoo aggore malee ashabootti godhee bishaan amma itti qicee bakka dinnichaan kenna ittoon kenna bilchaatee jira amma qaaraa cirannaa qaaraa haga tokko osoo hin baay'isin eegasiitti fooliifis qaaraan kaa gisee nyaatuma kaanuu nyaattan qaaraa yoo biraan fayyadamtan akka nyaata nyaattan isin qarqaara yookaan appitaayitii isinii bana kana fayyadamuu dandeessan isin jaa kanaaf maal isin jechuu barbaade viidiyoo itti namanina nama isin dalagu sani malee viidiyoo miti jechuudha nama viidiyoo sanillee nama san tura waan ta'eef viidiyoo osoo hin taane waan barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisaa isin jira obboleeyyan kiyyaa warri dura waan isin irra jijjiirullee galchaa isin jaa akkana kun nicha keenya cabsinee laallaa qaaraatti godhuun dura maashaallah kunoo bilchaatee jira akkanatti dhiqqoo yoo dhama qabaate natti tola garmalallee bishaattiin goone garuu waan oloonni jedhaa jiruuf waan ol wacaa jiruuf waan bishaan sirrii qabu isinitti fakkaata. Kun akkuma argartan kana soo gidi dhiqqoottonni ta'e waan ta'eef itti dabalee kun agartanii maashaallah bilchaatee jira qaaraa keenyatti goone irraa baafanna jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee gara xumuraa dhufutti jira hundi keessan warri gammana waliin turtii gootan ulfaadha galatoomaa isin jaaladha isin kabaja isiniin jechaa kun ammallee cabsine ilaallee jira dinnichaan keenya bilchaatee jira ittoon keenya gahee jira jechuudha irraa buusu qufannoo fi qaaraatti goone kanaafuu haaluma salphaa ta'een waaw maashaallah tabaarakallaa jecha yaada muraada keessan barreessuu hin dagatinaa kun waaw maashaallah isinin jaadikoo dhama qabaate namatti tolaan gama kiyyaa akkasitti jaaladha waan ta'eef haala kanaan kun qaaraatti goone yoo irraa gadi lafa keenya dhiqqoo las jedhee bishaan fixataa deema jechuudha akkasiin obboleeyyan kee hundi keessanuu horina hordofaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja halkan keerii keessanaa bulaa namni dhufe waan ta'e viidiyoo osoo sagalee godhaa jiru hundumaafuu ittoon keenya kana fakkaataa turtii gaarii horina waliin qabaattan ulfaadha galatooma isin jecha viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hanga hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyaa keessan haa turaa baay'ee.